Har'a video addaatiin isin dhufee jira jechuudha. Bagana kan dhuftan bijeetu siin jaama subscribe godha. Har'a magaalaa DireDawa keessa haduraaniitii fi haaree ammaa isin daawwachuu jechuudha. Bagana nagayaan gama chaanala keenyaa dhuftanii isin jaa subscribe godhuu hin dagatina. Subscribe yeroo isin gootan nuti immoo guyyaa guyyaadhaan video bareedaa isin garsiisna jechuudha. Har'a akkuma argaa jirtan kobilistoona yeroo duraatiif magaalaa biyya Itoophiyaa kan seene yookiin DireDawa kan seene jechuudha. Kobilistoona kana akka beekamutti gaa xaaliyaanota fidee jiranii jechuudha. Xaaliyaanota afur ture kaziraa ganda kaziraa keessa afur ture. Eegas booda ganda namayyuu seenu eegale ganda adda addaa koonee lagaa reemaa biqiltuu seenu ture. Dur dindila as jira ture jechuudha kobilistoonni kun jechuudha. Bara 1935 akka Itoophiyaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha. Like amata meeqa jechuudha amata I think amata 70 minoo akkasuma fakkaata. Amata 70 booda jechuudha. So kobilistoonni kun amma biqiltuu argamu kaziraa Kristi argamu jechuudha. Gamanuma har'a video isin qabannee dhufne kaziraa ganda kaziraa isin daawwachuu deemna. Kaziraa keessa maaltu jira jettan beeta mangistii jira. Akkasumatti poostaa beetii jira. Baabur xaabiyaa jira jechuudha. Baabura DireDawa irraa Jabuuti deemu akkasumatti illa Addis Ababaa deemu sonni jira. Maal son qofa sirba adda addaa kan wal samii kaziraa na'uu beete jaanii kan wal sanii kaziraadhaas ganda isaa hunda isin daawwachuu jechuudha. Subscribe boom shakalakaa godhuun dagatina. Ammoo suduudhaan isa seenna. Beeta mangistii seenna. Beeta mangistii yookiin masaraa mootummaa keessa seenna jechuudha. Beeta mangistii keessa haduraaniitii fi qaammaa akkam fakkaata sanii isin daawwachuu subscribe godhaa seenna hundeeba. Bagana kan dhuftan bijeetu siin jaama subscribe godhaa keessena. Waan ajaa'ibsiisu footoo reefu isin garsiise footoon tana jechuudha. Kaduraanii kana fakkaata. Haareen immoo kan akkana ilaala. Bifa ammaa akkanatti bareedamee jechuudha. Qalamni dibamee fo'atee jira jechuudha. Aitu akka namatti tola. Imagine dartee jechuudha gizee kana footoo asitti dhaabbattee gizee kaatu. Waan ajaa'ibaati adeeroo. Gamanumaan aruuza eegalanii jiran asitti jechuudha. Aruuzaas warachuu barbaadan ni dandeessan. So gaafa dura akkana fakkaata footoon ammoo akkana fakkaata jechuudha. Amma biikii jiru gibbii beeta mangistii magaalaa DireDawa keessatti argamna jechuudha. Kusho video kan laallee walitti deemna. Ammoo sagantaan hojjetaa subscribe godhuun dagatinaa adeeroo. Bling godhaa ganda isin feetan koomentiirra nu barreessaa ganda isanis dheenee isin garsiisna jechuudha. Kaameeraa koo kana ol deemi garsiisime. Amma beeta mangistii keessaa baane as fuula dura waan ajaa'ibsiisu nigdi baankii jira jechuudha. Nigdi baankiin kun guddoo magaalaa DireDawa keessa biraanchii guddaadha jechuudha. DireDawa biraanchii jedhama jechuudha. Dizaayinni isaatu beeta mangistii wajjin wal fakkaata. Akkuma argaa jirtan kanatti kanaa wajjin wal fakkaata maachidha jechuudha. Kaziraa keessa waan ajaa'ibsiisu kaziraa keessa dur xaaliyaanota galu ture jedhanii akka taarikatti jechuudha. Xaaliyaanotaatu galu ture kobilistoona minaan isaanii godhan namni hundinuu kobilistoona qabaa. Aitu akka namatti tola jechuudha. Qotta. Tunga akkana fakkaata jechuudha. Kaziraan asitti sirba adda addaa dalagamu ture jechuudha. Gaafa durii wallee sirba bareedaa dalagamu ture. Ammoo kaziraan kobilistoonni waan ajaa'ibsiisu amata 80 olii jira kobilistoonni kun jechuudha. Ammallee haaree fakkaata jechuudha. Kobilistoonni kana isin daawwachaa amma sagantaa kana jechuudha. Subscribe godhuun dagatiin as ganna. Asirra amma baanee isa inni poostaa beetii dheedha. Poostaa beetiin isin daawwachuu deema jechuudha. Kobilistoonni kana agarsiisne. Aga akkuma argaa jirtan kun mokonnin baar jedhama jechuudha. Mokonnin baar manni kunis taaree qaba. Asiin immoo poostaa beetiidha. Makiinaan kun gowwaadha waan nama gachaa jiran. Gowwaadha kun makiinaan nama gachaa osoo sin garsiisu. Yoo na gachaa kun immoo poostaa beetii amma bifa ammaa akkana fooqitee jira jechuudha. Dur immoo akkuma argaa jirtan kana footoon isaa akkana turte jechuudha. As maleedhaas fuula dura midir baaburu jira jechuudha. Midir baaburu dirjiitti yaama. Amma immoo tolfamuu waan jiru jechuudha. Makiinaalee takka takka jiru jira.
koridara botolfame koridara dili takka tolfame jira jechuudha. Silaasanis garsa makiinaa dili takka jira beektaa. San guyyaa birootti garsa komantii irra barreessaa sun jana. Amma laala akkuma argaa jirtan mokonnin baar kunis warra dur raayi warra dur jiru jechuudha. Bikka kunis lagaarri kunis wanni takka kan turre akkuma footoo agartan akkana ture jechuudha. Amma san garsiisuudhaaf akkuma as jee koridara jira. Keessa seennee gaziiraa akkana keessa deemeetiin xiqqoocha viidiyoo sin garsee viidiyoo biroo paartii 2 yookiin viidiyoo birootti walitti deemna jechuudha. Si wani Instagram subscribe godhaa jajjabeessaa like godhaa. Laal viidiyoon keessi biroo dhufte calattee laattee bira dabrin like tuki subscribe tana tuki san booda commenti seen yoo barreessi. Waaw paartii 2 ganda kana dhaqi minaaman dhaqi jee nuti seennee sin daawwachina kan san dhaqu jechuudha si galee. Keessin commenti yoo barreessan nuti energy ni dhufa moobaayilii agarra. Kunni adeero amukaa kaameraamaanonni keenyas moobaayilii argatan beektaa. Saniifuu amma ganda gaziiraa keessa seennee akkam xiqqoocha sin daawwachisaa. Subscribe godhaa sinna boom shakalaka.